karaa ajajaa birgeedii bakakkaa jaalqeerransootiin faaruu alaabaa akkasumas yaadannoo jaallan wareegamanii akkasumas faaruu maallaamanii jaallanii karaa jaalqeerransootiin taasifama. Waltajjii kabajaan gara waltajjiitti naaf affeeru. Faaruu alaabaa jechuun nama sadi. Hari, cepat. Cepat. Kalau orang yang dia nak butuh, kan? Baru jalan orang yang dia marju, nama, sadi. Agak, hari, cepat. Baru malam hari jalan ni, boleh jalan. Nama. Hari, Tidak bisa cokor serta
lafa uffisaa waleensu qormataa bu'aaf yaabbii dhoowwadhaa ifa gaaraarrataa bakka hundaatti mul'adhaa milkii qabeessa ta'a adda qabeessa ta'a irree jabaadhaa gadaan gadaa muraa garbummaa injifannoon uummata Oromoo. Roob bulchaa, hojiin of kolaa, amaan of kolaa, deemsaan of kolaa. Ayyee gurraacha garaa garbaa, deemoo garaa taliilaa, waaqa cijoo gurraattii, waaqa sarti dhangadaa, waaqa salgan booranaa, waaqa Oroomtichaa, waaqa Oroomtittii kan nagaan oolchu, nagaan oolchu. Biyya keenya biyya nagaa godhu, kan irraa dhufe jalaa nu baasa, kan jalaa dhufe irraa nu baasa, irraa goraaf dogoggora nu oolchu, irraa goraaf dogoggora nu oolchu. Biyya keenya biyya nagaa nu godhu, addaaf addunyaa nu kennu, lolli akka injifannu nu gargaaru. Siin eebbisa eebba qabbaa, siin eebbisa eebba qabbaa, oleensuu kormaa ta'a, yaabbiif goggoo wadhaa, urjii samiirraa ta'a, lakkaa'aa sin fitiin, cirracha galaanaa ta'a, ammaaraa sin fitiin, soqursa ta'a, lafa uwwisaa, ibsaa tulluurraa ta'a, bakka hundatti mul'adhaa, dhukaasaa, injifadhaa, lolaa, gargargadhaa, addaaf addunyaa argadhaa, addaaf addunyaa argadhaa. Gadaan kuufaa gabbina barri bara injifannoo. Oromoo ilaalchisee akkasumas baga nagaan dhuftan kan nuun jedhu itti aanaa ajajaa Birgeedii Baqataa Jaal Falmataa isaa irraa dhaggeeffatu. Ayyee baga geessan. Baga geessanii. Ayyee guyyaan irraa eebbila 5 bara 2026 guyyaa kabajaa akkasumas guyyaa yaadannoo gootota Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo jecha warii gamanii itti taasifamu. Kanaaf guyyaa kana baay'ee keessatti adeemsisu. Egaa saboonni addunyaa kanarra jiran guutummaa fi sabni bilisummaan qabsoo bilisummaa gaggeessaa ture gootota danuu akkuma qaban Oromoon sabaatti yaa goota isaa yaadatu kabajate qabaachuu qaba jechuudhaan adda bilisummaa Oromoo keessatti jalqabarratti karaa Oromoo guyyaa kun akka kabajamuuf irratti walii galame. Kanaaf Oromoonis akkuma saboonni kamuu qaama isaa wareegame mootummaa agarsiisee fi qabsoo bilisummaa Oromoo taasisuudhaaf kaffaleetu akkuma qabu guyyaa yaadan jedhee eebba irratti walii galee. Kanaaf nus akkuma isaanii guyyaa kana kabajachaa jirra. Akkuma sadee bakka keessan barbaada. Egaa bal'inaan waan guyyaa kanaan wal qabatu Kallattiidhumaan sagantaa keenya itti aanu sagantaa qaamaa qabsiisuu karaa ajajaa Birgeedii Baqataa Jaal Qeerransoo fi akkasumas itti aanaa ajajaa Birgeedii Jaal Falmataa akkasumas Jaal Kaayyoo fi akkasumas ajajaa Birgeedii Volkaanoo karaa Jaal Morkaatiin taasifama. Guyyaan saas kudha shanii dungoo koo ibseen ayyaaneffadha maatii koo waliini. Dungoo koo ibseen ayyaaneffadha ilmaan koo waliini. Alaabaa Oromoo yaa'iftuu hangaatu yaa'iftuu hangaatu. Lubbuun goota meeqa sin ka yaadatamtu sin ka yaadatamtu. Dungoo koo ibseen ayyaaneffadha ilmaan koo waliini. Alaabaa Oromoo yaa'iftuu hangaatu yaa'iftuu hangaatu. Lubbuun goota meeqa sin ka yaadatamtu sin ka yaadatamtu. Wabo jirtu ni dagar matu ba ni do kaya na karang galman ni kanya ala tu jala Rabia ala mantul na laki ala ne kanya Rabia ala mani jari bagi nanti kau jadi or Wabo jirtu
Kami kira jangan mati ubah. Gimana nikah ni ubah? Jalan kaya nikah terang kalman nikahnya. Orang suka tu bakal lagi. Suara terserabang kawin jalan bang kawin ini orang yang awal bani jarah. Jalan begini orang yang awal bani jarah. Orang yang bersama kalman lagi. Malah taruh mani bana. Jalan mereka meri bana. Gimana bang kawin? Galatuma iddoo keessatti deebi'a isaaniinis kabajaan gara iddoo isaaniitti. Akkuma itti fufetti jira qophiilee garaa garaa fi yaadannoo guyyaa gootota Oromoon kan wal fakkaatu hedduu isaa qabna. Amma kallattiidhaan wanti nuti sagantaa nuti of harkaa qabnu haala yeroo fi dhimma waraanaa irratti guyyaa eebilaa yookaan guyyaa gootota Oromoo sababeeffachuun yaada xiqqoo yookaan dhaamsa xiqqoo galii guddaa qabu kan nuuf dabarsan kallattiidhaan ajajaa zoonii lixaa Jaalwaamii irraa dhaggeeffannaa kallattiidhaan Jaalwaamii gara waltajjii. Jirtu dhibba biriif soddoma jedhan gatiin ergaa noolti wal argaan eessatti Finfinnee ta'uu qaba malee Wallaggaa qofaa osoo hin taane Wallaggaa qofa miti Finfinnee ta'uu qaba Handhuura ta'uu qaba jechuudha kana booda. Ni galee dhibba biriif soddoma jedhan gatiin argaa inni oltu wal argaan eessatti irratti Jimmaa irratti Walloo irratti Arsii irratti Boorana irratti Gujii irratti Baalee irratti Harargee irratti Matakkal irratti Karrayyuu irratti Wallagga irratti dirree hundumaa irratti dirree Oromiyaa hundumaa irratti maaliif barbaachisa? Inni Oromootatti jiraachuuf. Inni galee kanaafuu handhuura irratti har'a guyyaa har'aa kana wanti amma asitti walitti qabamneef qabxii ijoon nuti waraanni bilisummaa Oromoo hin beekna jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa eebila 15 bara 2026 waan asitti walitti qabameef hin beeka. Uummata Oromoo hedduunis hin beeka. Diinnis beeka. Diina fireeshii tobbee faarsee bulaa si'anaa wantaan diinnis beeka. Kanaaf dhaamsi nuti dabarsuu dhumne iddoo kanatti walitti qabamneef dhaamsa sadi waraana bilisummaa Oromootiif, uummata Oromootiif, diinaaf, deeggartootaaf dhaamsa dabarsuu dhumne qabna. Barattoota Oromootiif, qonnaan bulaa Oromootiif dhaamsa dabarsuu dhumne qabna jechuudha. Maal sababeeffachuudhaan? Ayyaana eebila 15 guyyaa yaadannoo gootota qabsaa'ota Oromooti. Sababeeffachuudhaan jechuudha. Malee waraanni bilisummaa Oromoo haaraa miti jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromooti. Garuu guyyaa kana sababeeffachuudhaan dhaamsa eessa jirra? Uummataafis diinaafis maal ta'uu qaba uummati? Sabni kun maal ta'uu qaba? Maal gochuu qaba? Waraanni bilisummaa Oromoo waan godhu beekaati immoo maal gochuu qabda? Diinaafis firaafis dabarsuu. Kanaaf isa kana hubachuu qaba jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo. Kanaaf guyyaa kanarraa kun guyyaa waraanni bilisummaa Oromoo itti gaddutu hin taane warri gaafa sana wareegaman wal faana wareegaman. Islaamaaf kiristaanan gargar hin baanu jedhanii wal faana wareegaman sun boolla tokkotti hireen isa warra Islaamaatiif hireen lubbuun jiraachuu kennamee ture warra kiristaanaa dura ture. Sirrii miti. Maali warri sun gaafa sana diinni gaafa sana isaan qabe sun warra Islaamaa baraaruuf yookaan immoo oolchuuf ture. Isaan immoo lakki jaalleen nuyi kaayyoon keenya Oromummaan mana baane malee garaagarummaa amantiitiin garaagarummaa kutaatiin hin jirtu jedhanii warrumti kiristaanaa yoo lakka jedhan wareegamnaa waliin nu gaddeemnaa waliin nu gadhiisaadha. Kanaaf dubbiin gaafa sanaa sun warri gaafa sana kufan sun boolla tokkotti
Warri gaafatan qofan koo. Har'atu kaanii nu argani. Waraana bilisummaa Oromoo kan. Har'a itu iree ka'uu qabu ta'anii yoo waraana bilisummaa Oromoo kana ruuyin isaanii argee itti boqotanii yaada. Guyyaa irraa kana ruuyin isaanii argaa jira. Ana kan beeku. Warra kaayyoo kana baatee deemu waraana bilisummaa Oromoo kaayyoo isaanii baatee har'a yoo naan ga'e itti madaa'ee itti wareegamaa jiru kana ruuyin isaanii kan isaanii kaayyoo kana warra wareegame sun warri argan kun baay'ee itti gammada itti boqotaa jechuudha. Nutis warra itti gaddu miti. Inni galeera. Itti wareegamuu isaanii gaafa sanaatti warra gaddu miti. Warra kaleessa deengedda amma yoonaatti wareegama guyyaa irraa isa gaafa sanaa duwwaa miti. Waraanni bilisummaa Oromoo irra nu hojii biraa wareegamaa. Kaleessa deengeddas wareegamaa. Itti madaa'e, isa baay'e. Isaan hundumti isaanii. Uummanni Oromoos, qeerroon Oromoos, hawaasa Oromoo walii gal. Mana hidhaa keessa dararamaa kan jiru. Kaayyoo kana hundi isaanii waraana bilisummaa Oromoo kana gaafa argan. Hojii isaatiin gaafa argan. Itti boqota malee itti hin galu. Nutis kanuma jechuudha. Warra gaafa sanatti gaddu miti nu. Warra kaayyoo galmaan ga'u. Warra kaayyoo sana galmaan ga'u. Warra kaayyoo jaallan sanaa galiin ga'uudhaaf qopheessee jirudha jechuudha waan qopheesse. Kanaaf iyyuu nuti waraanni bilisummaa Oromoo ejjennoo guyyaa ayyaana guyyaarraa ijoo dubbii guyyaarraa ayyaaneffatu sirnaan beekaa jechuudha sirnaan gadi jabeessee beeku. Walitti qabamuun kee gammaduun kee sirbuun kee ammaa kun diinaaf maal? Rifaatuu guddaa. Rifaatuu guddaa. Rifaatuu guddaa. Dhalluma jettee taa'uun kee bareeddee taa'uun kee. Bareeddee taa'uun kee. Xurii iyyuu ta'e bareeddee kaayyoo bareedaa jechuun sadarkaa waraanummaa kee gadi taa'uun kee. Diinaaf baay'ee sodaa guddaa. Kanaaf boqonnaan ammarra keenya jirru guyyaa yeroo itti jirtu wal gaafannu miti waraanni bilisummaa. Aadaadhuma ta'ee fi warroomti kaaniif diinumta naatuudhaaf jirtu. Jirtu. Yeroo itti jirra jettan diinumta naatu malee waraanni bilisummaa Oromoo akka jiru wallaalee uummannis wallaalee miti kan wal gaafannu. Kana beekuu abdii jechuudha dhiite. Beekuu abdii. Kanaaf boqonnaa kanarra geenye hin jirru. Kanaaf iyyuu waan tokko ta'u boqonnaa sana dabarree jirra. Boqonnaa jirtutti wal gaafannu. Dabarree jira. Har'a kanaaf iyyuu qabxii tokko saba ayyaana kana yookaan guyyaa yaadannoo goototaa kana sababeeffachuudhaan waan tokko tokko laal haala amma diinni itti jiru nuti eessa jirra isa jiru waraana bilisummaa Oromoo ammaa boqonnaa diinaan sakatta'amuu irra hin jiru. Boqonnaan nu itti darbinee jirru boqonnaa diina sakatta'uuti. Lafa seentee suttis itti deemnee sakatta'u yoo seen immoo gadi deemuu barbaadde yookaan gara keenyatti deemuu barbaadde sakatta'uudha. Gara lachuutu sakatta'uudha jiru. Boqonnaa sanatti ce'uudha. Akka boqonnaa sanatti ce'inee jirru diinni suuba qabdi. Nu immoo sirnaan itti immoo qabdu sodaachuun qabdu. Dirree kamirrattuu boqonnaa kamirrattuu diina sakatta'amuu qabama. Warri kanaan dura asirratti waan tokko haasa'u dhagaa waan amma diinni itti jiru. Kanaan dura yeroo waraanni bilisummaa Oromoo gara kibbaa kanaa fi gara lixaa kanaa fi gara akkasuma gorkanaa duwwaa tireemuu biqilee ijaaramaa jiru. Wankuma 8 7 jaarraa jechuudha. Gadi ba'anii waan dubbanne sobanni nu keessatti ijaarrataa ture warra ammaa saayilensiin kaan ammaan biraa jedhanii gadi baasan qaba. Jaallatanii gadi hin baafne beekaan nutu miindaa nyaachisaadha isaanii. Sababa nu jabaan hin miindaa nyaachaa diinee miindaa laatteef nyaachisaadha. Waan biraan tokko hin jiru. Sirrii miti. Jaabina waraana bilisummaa Oromootiin namootumti qabu. Hiree argatanii miidhaa nyaachaa jiru maka baali. Maal jechuudha? Sagalee qawwee obbolaa lamman gidduu callisee himnaadha. Gaafa waraanni bilisummaa Oromoo waggaa 7 maaliif hin callisne sagaleen qawwee diina? Maaliif sagaleen qawwee diina gaafa sana hin callisee himne ta'a? Eega gaafa sana obbolaadha taane waggaa 7 8 obbolaa eega taane. Maaf gaafa waggaa 7 barka waraana bilisummaa Oromoo yeroo naannoo lixaa kana naannoo kibbaaf naannoo mogorduwaa jiru maaf qawwee diinaa sana lakkii qawween kun callisuu dhiisaa dhaqxanii obboleessa keenya obboloota keenya lolina maan jenna. Har'a gaafa qawween keenya iddoo hundaatii diina raasu diinni iddoo hundaa Oromiyaa hundarra jirtu dhaqxee raasu mana seeruu rukutu qawween callisuu qawwee callisiisaa jedhanii qabba'uu barbaadu.
Warra akka jedhu warra kam isinitti fakkaata? Warra kam isinitti fakkaata? Diina guddaa kaleessa deengadda waraana keenya keessaan quunnamaa turan. Sobanii fira fakkaatanii waraana keenya quunnamaa turan. Lakki ta'uu gaafa didduu waraanni PP kun egaa waraana bilisummaa Oromoon balleessa jedhu lafa jalaan odeessa kennaa turantu warra achi abba'ee PP marraa ergama fudhatee waajjiruma PP keessa taa'ee tiishertiidhaan wal qabee jallisama. Tiishertiidhaan. Qawween tiishertii irra jiru. Feesbuukii irra jiru. Jallisa. Achirratti jallisuu danda'an beennu lafarratti qaba jallisu illee. Hawwee waraana bilisummaa Oromoo. Hawwee waraana bilisummaa Oromoo miti wanta tokko dhaabnaaf. Warra akkasiiti. Ilmaan Oromoo biyya keessa jiranis piroofeesaroota abbootii gadaa warra jedhan alafiiqee warra jedhan warra naxalaa adaadii uffatan ta'u warra naxalaa gurraacha uffatan ta'u nu hin beeknu. Uummata Oromoo sabbaradheera jedhu. Beekaadha ofiin jedhu. Wallaalaa ofiin jedhu. Hawwee diina keessa jiru gara qawwee waraana bilisummaa Oromoo. Qawwee Oromoo bilisoomsuutti deebisuu qabu jenna. Malee qawwee waraana bilisummaa Oromoo hin tallee hin burraatu. Hin marraatu. Inni kaan eeyyuutti dhugaa. Maaliif dhugaa diina keenyatu hawwee diina keenya xurataa baatee Oromiyaa beekan. Hirriba. Diina Oromoo eessa jiru? Oromiyaa hundarra jira. Kanaaf uummati Oromoos uummanni sablammoonni Oromiyaa keessa jiran hundi isaanii baay'inaan kana keessa jiran hundi isaanii kan beekuu qaban. Namni kamiyyuu dirree waraanaa dirree lolaa. Waraana bilisummaa Oromoo duwwaamti kan dirree lolaa. Oromoo hundumtuu dirree lolaa akka jiru beekuu qaba. Of goontuun qabu Oromoon. Dirree lolaa akka jiru of beekuu qaba jechuudha. Of beekuu qaba. Kanaaf dirree lolaa akka jiru maaliif of beeka? Eenyutu Oromiyaa keessa diinota Oromiyaa keessa diinni Oromiyaa keessa jiru maal baatee? Rasaasa baatee qabee baatee. Kanaaf qawwee waraana bilisummaa Oromoo dirree lafa diinni jirtu hundumaa barbaadee eenyu qaaba eenyu qabu? Eenyu qabu? Kanaaf ummatichi hundumtuu dirree lolaa keessadha jechuudha. Akka dirree lolaa keessa beekee gara qabsoot gara diina isaa loluut gara sanatti socho'uu qaba jechuudha. Kanaaf dhaamsan ijoollee Oromoo amma dirree kamirrayyuu jiran barataa ta'u, dargaggeessa Oromoo ta'u, qeerroo ta'u, qarree ta'u, dirreen amma yuunivarsiitii amma banameeru yuunivarsiitii dirree qabsoo kan waraana bilisummaa Oromoo. Dirree sanatti makamuun dirqama. Yeroo itti kennuu hin qabu, taa'ee obsamuu hin qabu, kubbaan obsamuu hin qabu. Kubbaa piriimer liigii, maal liigii, mandaree liigii, qabalee liigii jedhanii amma ittiin qeerroo hawaasa Oromoo sobaa jiran. No, hitiingiidha kun. Kun soba. Yeroo ammaa kana impaayirri maalitti jira? Beeka. Oromoo garuu kubbaadhaan soba. Yuunivarsiitiin Oromoo nama galuu qabu. Qaama isaa fayyaa kan ta'e galuu qabu obsamuu kan inni qabu. Yuunivarsiitii dirree qabsoo waraana bilisummaa Oromoo ABO hoogganamu ta'uu qaba. Dirreechis iddoo hunda jiru. Yuunivarsiitiin sun lafa itti kallattii hin jirre hin jiru. Dirreen leenjii yuunivarsiitii waraana bilisummaa Oromoos dirree Oromiyaa hunda. Dirree Oromiyaa hunda. Kanaaf dirreen inni yuunivarsiitii hin jirre tokko iyyuu jiru. Eessaa jedhanii gaafachuun hin barbaachisu jechuudha. Manni abbaa gadaa manni abbaa gadaa eessaa hin jedhama? Hin jedhamu. Adii birraa manni abbaa gadaa eessannaan mamma ishee kaan immoo manni abbaa gadaa eessa jedhanii gaafatanii garaanuu ni beekaa. Inni gadeera. Kanaaf Oromoon yaasaatii ammaa kanatti dirree yuunivarsiitii qabsoo bilisummaa isaa yookaan immoo dirree yuunivarsiitii qabsoo eessa jedhee gaafatu yoo jiraate inni sobaadha jechuudha. Soba. Boqonnaan sun darbe. Darbeera boqonnichi. Dirree Oromiyaa hunda keessa jira jechuudha hunda keessa. Kanaaf Oromoon kanaan carraa kanatti fayyadamee wanti inni beekuu qabu kanaan jedhaan. Kan. Carraa kanatti fayyadamee wanti inni beekuu qabu kan. Diinni keenya wanti inni beekuu qabu ammaa ka'e warra akka milishaa maal maalii no maaloo isaan obboleessa keessanii no sakatta'uudhaaf deemaa jiran. Sakatta'amuun barbaadu abbaan jedhe gara dirree waraana bilisummaa Oromooti. Sakatta'aa jiras sakatta'uuf deemaa jirras. Dirree kamirrattu. Kana beekuu qaba. Diinaa wajjin ta'anii waraana bilisummaa Oromoo diina of keessaa qaba jaalladha. Diinni jira keessa hin jiru. Kaan diinaa wajjin taa'ee sagantaa diinaa
karoora diinaa baas sirnum silmaa waaqee keessa piipiidha jechuudha. Piipii. Kanaaf iyyuu diinaa wajjin ta'anii obbolaa maal kan jedhu sirni karoora diinaa galmaan ga'u. By nature uumamuma seetii piipii yookaan oppidiyoon kaleessaa piipiin irraa gaaffii uummata Oromoo qabsoo uummata Oromoo jennuudhaan qabsaa hundi sodaatti fuula qabaadha. Maaliif akka isheen sodaatu seema qabaadha. Fakkeenya gaaffii Oromoo gaafachuu sodaatti. Oromoodha qabsoomna nuyi tooftaadhaan mo'etti. Gadda Biraanuu Leenjisoo maal jedha achi abbayee filannoo irratti. Finfinneen kan eenyuuti jennaan kan sabaaf sablammootaati jedhe. Maaliif jennaan nuyi dhosineetu qabsoomna malee gaafficha bakkee baafnee qabsoomnu. Hin jedhama wanta akkanaa. Qabsoodhosaan Oromoon maaliif sodaata? Abboo maaliif miliyoona 60 ta'etu qabsoodhosaan qabsaata? Maal bakkee baase maal qabsoomne? Eenyuun sodaata iyyuu? Gaaffii Oromoo ija baaftee haasa'uu hin dandeessuu si fedhas hin qabdu. Piipii quba qabaaddaa kana jechuudha. Fedhii Oromoo haasa'uudhaaf fedhas hin qabdu. Malee Oromoon naa sodaadhu hin jennee Oromoo fi qabsaa eega ta'e maa sodaati? Maqaa Oromoo baatee teesse Oromoodhaan bakka buutee jirtu maaltu see sodaachise? Mee deebii kana fida. Kan hin sodaanne kaayyoo isaa bakkee baasee Oromoodhaafis sabaaf sablammiidhaafis akeekaaf kaayyoo deemuuf ibsee kan Oromoodhaaf wabii ta'u waraana bilisummaa Oromoo ABO ta'uu ta'a. Eenyuyyuu addunyaanis eenyuyyuu baree jiraachuu. Oromoo! Jirtuu! Jirtuu! Ini jangan rumah dua. Jangan kalmar ni kan. Untuk bakalan. Cibano kan mana mal. Kan. Wah. As deebi'a. Waan paartii PPS jechuuf hin barbaade. Waan obbolaatiin jettuuf. Waan obbolaatiin jettuuf hin barbaade. Oromoon sobamuu hin qabu. Tokko sobamuu hin qabu Oromoon. Sobamuu hin qabu. Waraana bilisummaa Oromoo kana bukkee darbee jira. Oromoon kana bukkee darbee jira. Oromoon eessa jira? Dirree Oromiyaa baadiyyaa Oromiyaa keessa miti. Magaalaa Oromiyaa keessa. Oromoon. Warri haarsee bulaan amma maal jedha? Taayileen gaanicha kan qawwee callisiisu. Waraqaarra waan koriidarii keessa callisiisaa. Koriidarii keessa callisuu danda'a? Hin danda'u. Callisiisuu hin danda'u koriidarii keessa. Oromoon feesbuukii irras hin jiru. Sooshaal miidiyaa irras hin jiru. Waraanni bilisummaa Oromoos qawween sooshaal miidiyaa irra hin jiru. Eessa jira qawween? Dirree Woboo irra. Dirree Oromiyaa irra. Oromoonis achuma jira. Oromoonis achuma jira. Tokko immoo Oromoon maal jetti ammas yaan immoo? Oromoon nuu qabsaa hin jenne waraanni bilisummaa Oromoo kanaan maal jetti propagaandaa si argitanii? Qabsoodhuma addunyaa kanaa keessatti namni qottuun hawaasi biyya lafaa kun. Namoota dammaqetu warra hin dammanne dammaqsee qabsootti gasharraa kadhame. Abalu qottuun haa qabsaa jedhanii itti himatu. Afaaniin hin himamaa kun. Hin himamu afaaniin. Hojiidhaan Oromoon naa qabsaa jedhaa jira moo hin jiru? Hin jiru? Oromoon naa qabsaa jedhaa jira hojiidhaan du'aayyuu jira beeku. Waraana bilisummaa Oromoo kan jireessaa jiru biyya kan biraas hin bakkaadhe. Uummata Oromooti. Odeeffannoodhaan jireessiidhaan maaliif? Uummata Oromoo fedhii isaatiin naa qabsaa jecha kan isaanii naa qabsaa jedhee afaan isitti machuu qaba uummata. Inni kaan iyyuu qawweensichi qawweenni Oromiyaa bilisoomsu. Inni kaan sichi dhugaa. Sichi dhugaa qawween Oromoon lafii Oromoon itti garboomes lafii qawwee Oromoon itti bilisoomuu qabu irrattis waraanni bilisummaa Oromoo qawwee sichi dhugaas. Eessan? Finfinnee. Finfinnee irratti sichi boba. Sichi boba. Lafi guboon diinaa jiru. Guboon Oromoo itti shira Oromoo irratti dalagan jiru. Achirrattuu sichi dhugaa. Maal fiitaa ta'a achirratti? Maal fiitaa ta'a? Maaliif? Maaliif seete? Diina Oromootu hawwii fedhii uummata Oromoo hangaaffii Oromoo kaamsatu achi jira jechuudha. Achi inni jiru taanaan waan dhugaaf nuuf hin qabu. Inni galeera? Diina Oromoota Oromiyaa keessa iddoo hundumaatti lafa hawwii fedhii lafa Oromoon garboomu
godhee achi taa'ee ammatee taa'aa jira waan ta'eef achitti dhufa. Achitti dhufa. Israa'eliin sila jecha achirratti wal ga'a. Quba qabaaddaa kan. Qabsoo qabsaa ammoo wareegamni nu mudatu jechuun uummata Oromootiin nama badee mijaaga nama mana toluu nama mana du'e hin jedhamu. Lakkoofsa akkasiin kennamu. Biyyuma addunyaa kanatu qabsoo keessatti wareegama qaba. Lolataama wareegamaatti wareegama. Seenaa yaadata warra wareegama. Malee qawween kan baatamu maal ajjeesudha? Dhiira ajjeesu miti qawween. Kanuma jechuudha. Kanuma. Kanaaf iyyuu warri PP immoo maal godhan yeroon ijoolleen baranne fudhatee teekinooloojii barsiifne kottaa 12 bittanii yuunivarsiitii keessa qabxii ammana bittanii jedhee ijoolleen baranne karaa marraa fuudhanii yookaan qabxii asee dhaqe fuudhanii teekinooloojii diroon irra kaa'anii ittiin maal godhan waraanaaf uummata iyyuu gargar baasuu kan hin dandeenye diroon uummata irra buusaa oolti. Diroonii warroota biyya alaa uummata nagaa rukute hin beeku. Kan Itoophiyaa garuu sababa warra ittiin sun teekinooloojii lafarraaf giraawundii maal isaa andargiraawundii isaa kaalkuleet gootee adjestimentiin qaama barbaadamu ana wargote rakkoon qabu waraanaan uummata nagaa rukutte garuu waraana rukunne kanaaf bu'uurumarraa sirrii akkasiin hin taane sobduu akkasiin taate Oromoon beekuu qaba kana dhaamsi kan walitti machuu dhumne isa kana kanaaf Oromoon dirree qabsoo yeroon isaas ammuma yeroon isaa boodatti ammiti Itoonni taa'ee gubbaadhaan jedhu inni kaan maal qaraa inni kaan rasaasa qaraa quba qabaa impaayirri kun impaayira alas impaayirri keessis rasaasa qaraa man jiru rasaasa qaraa jira uummata Oromootiin immoo sobanii jaarsolii milishaa nama 30-40 taane gabbaasanii miti qawwee qabdee milishaan qawweesii qabdee ati jabaa duranii gubbaadhaan sobanii gubbaadhaan fedhii uummataa bitaa fedhii waraanaa bitaa fedhii qeerroo bitaa inni galeera gubbaadhaan qabsoodhaan gochaa akkaataa itti teekinooloojii gaggabaabduu fuudhanii biyyuma addunyaa kanaa keessatti namni folooyersii naa baay'isaa maaloo jedhee dirqamaan folooyersii baay'ifatu jira dhageessanii beektu isin warra PP malee dhageessanii beektu kan an dhaga'een beeku asumatti hin dhaga'e kanaaf warra akkasiitu kan uummata Oromooti jedhee haasa'a Oromoon of sobuun qabu dirree kamirratti abbaan qabeenya isaatiin karaa ittiin gara qabsootti gara qabsoo Oromoo qabsoo ishee qulqulluun ishee kana qofa beeknanu Oromoonis kanuma qofa beeka. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo qofa miti bilisummaa qofa miti quba qabaa gaaddisa Oromooti wabii uummata Oromooti waraanni bilisummaa Oromoo gaaddisa Oromoo wabii uummata Oromoo ulfina Oromoo kabaja Oromooti. Kana ta'uusaa beekuu qaba waraanni bilisummaa Oromoo. Uummanni Oromoos kana beekuu qaba jechuudha. Kana beekuu qaba. Waan filannootti deebitu filannoo. Filannoo xiqqoo tokko ammaa warri abaa'oodhaa abaa'oo gullalleedhaa filannoo dorgomaa jiru. Kaayyoon keessan immoo tokko isin maaliifitu gara sanatti hin deemne. Amma immoo PP'n immoo isaaniiyyuu kun akka farda luugama isaa gadi deemtee fiigaa jiru isaaniiyyuu mirga luugama iyyuu hin qabu mirgi isaanii jettaa jirti. Ittiin isin goomsu. Isinillee dhalooti kun tokko bara 1997 hin argine ta'uu dandeessu. Warra argitan jirtu garuu. Baruma wayyaaneeyyuu. Bara 1997 waabdoo fa'aa kaafaa ofaan dorgoman. Gobulchaa lammaffaa dorgoman. Mirga kanaa olii ture. Mirga kanaa olii. Mirga kanaa olii isiniin jedhu. Mirga sammaa olii jira. Ammallee daqiiqaa zayyuu qilleensarra daqiiqaa 20 daqiiqaa nu bitamtuudha. Limitediidha. Yeroo sana lafa kanarratti qeerroon maaloon abbaa filannootti irraa abbaa barbaade dukkaa fiigee filatan. Sirbaa ture. Nagaamu. Kanaaf iyyuu wanta addaa tokko akka waan isheen fiddee gootee warri hafuuftu filannoon mirga seeraa dimoogiraasii seera mootummaan dirree bal'iseeraa isin maal akka no filannooleen gaddaa miti nuuf qabsoo kennu waraanni bilisummaa Oromoo qawwee impaayera kana dura dhaabbachuudhaaf dhukaa jirtu yeroo jalqabaatiif kan ittiin kaasuu jalqabe waraanni bilisummaa Oromooti. Sooma dhugaa abbaa barbaade irra gaabaa kan addunyaa irra gaabaa warra kaleessa deemin gadda qabee diin attacha deebiin walitti dhugaatu jalqabe miti. Nuyi garuu jalqabarraa kaaneen baay'ee duraa bataa. Maalluun jettan malee warra TPLF ergata, faanota ergata, maaloo warra maraata ergata. No! Isaanii kan ergatu ishee.
Isaantu wal ergata malee nu keessaa hin qabu. Jalqabuma iyyuu walitti iyyuu isaanitti dhugaataa ture. Soomoo dhugaadha kun. Walii isaa yeroo walitti jiranis wali isaanumatti dhugaataa ture. Impaayira. Sirna impaayiraati. Sirna impaayiraati. Kanaaf kanaanis inni nama soboof deeman ni hojjetu. Gowwummaa tokko hin qabnu. Gowwummaa siyaasaa tokko hin qabnu. Wallaalummaa isaas hin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo wallaalummaa kana qaba? Hin qabu. Hin qabu. Hin qabu jechuudha. Waan filannoo irratti haasamu. Waan mirga filannoof kenname irratti haasamu. Dimokiraasii. Dimokiraasii filannoof kenname amma gaasaan dhufa. Dimokiraasii filannoon kan hafte oomishni waan maal? Limited. Expiry date qaba jechuudha. Inni iyyuu. Mirga expiry date qabu. Dimokiraasii expiry date qabu si taasifamu kan amma na banee nu jaalladha. Uummata Oromoo dimokiraasii ji'aan lakka nuun jiru. Dimokiraasii amma filannoo jechuun ji'a tokko kan ji'a tokko wal. Dimokiraasii expired date isaa kennameefii jiru. Dimokiraasii guyyaan isaa daangaa ta'e kanaan miti waraanni bilisummaa Oromoo kan nu qabu. Sii galee dimokiraasiin ji'a lamaatiin filannoon gadhiifameera inni kun akkasii. Kana beekaayyuun godha mootummaan beeku. Isaaf hojii. Kanaan sababuu hin qabnu. Uummata Oromoo kanaan sababuu hin qabu. Filannoon xumuramaadha. Filannoon dirree bilisaa hin taane irratti filannoo waan ta'eef hojjetu. Garuu jira immoo akka saayikooloojii isaanii. Akka isaanii waa jiran. Akka goomsataatti immoo jira lafa. Lafa irratti gadi bahee namni qottoo waa baluu dhaqee nan filadha maaloo wanta akka jedhus hin jiru. Hin jiru. Kanaaf filannoo fakkeessiitiin warri deeman filannoo fakkeessii mootummaan geggeessaa jiru. Filannoon sun dimokiraasiidhaa jedhanii ragaa ba'uuf deemurraan kan hafe. Filannoo hawwii fedhii uummata Oromoo gaaffii uummata Oromoo gaaffii bu'uuraasaa sana deebisuuf deemu miti. Kanaafiyyuu kan akkumatti jala muraasa irra qabadda. Boqoo jirtu? 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 Maal harkatoo jirtu? Gootawwan Wallaggaa jirtu? Gootawwan Gujii jirtu? Gootawwan Booraa jirtu? Baalee jirtu? Arsii jirtu? Shawaa jirtu? Walloo jirtu? Harargee jirtu? Matakkal jirtu? Jimmaa jirtu? Lubbaaboor jirtu? Karrayyuu jirtu? Maal Oromoo walii gala jirtu? Nuti gosaan lakkaa'an waraanni bilisummaa Oromoo amma yeroo ammaa kana waan gosa kutaa maal jedhu keessaan qabu akka Oromoo tokkootti Oromummaa isa gaaleessa jaallan qabsootan shiniigaatti boolla tokkotti waliin Oromummaa ol kaasanii Oromummaaf dursa kennanii walii wareegaman san warra yeroo isarratti biqileedhan. Irratti biqile firii isaati. Kanaaf Oromummaa. Kanaaf akkasitti hubachuu qabdu jechuu barbaadeen. Alaabaan keenya qabsoon keenya. Amma biibiin maal godhaa jirti fakkaata. Goota yeroon lubbuun jiru wayyaa koo kana gaafa lubbuun koo keessaa bu'u wayyaa koo kana fuutee alaabaa siidaa dhaabuu dandeessi. Inni gahaa muudii isheen jalqabdeef. Wayyaa koo kana siidaan dhaabbata kaayyoon koo siidaan isaan dhaabbatu. Kanaa kaayyoon keenya jaalladha. Kaayyoon keenya kana miti. Kaayyoon keenya Oromummaa yookaan Oromiyaan googilii keessatti alaabaa ishee wajjin waamii dhugaa yeroo jedhee maqaan koo barreeffamu googilii keessatti alaabaa obaabaa wajjin Oromiyaa jedhee sabummaan koo immoo Oromoo jedhee Oromummaan kun mul'atee galmaa'uu qaba. Hanga gaafa sanaatti qabsoon kee. Inni galeera? Hanga gaafa sanaatti. Malee alaabaa impaayiraa maaliin kunoo akkas ta'eera kottaa akkas ta'eera biyya akkas taateetti. Amma yoo of sobu nu sobu barbaadu quba qabaaddaasi. Nu sobu barbaadu. Kanaaf waraanni dirqamii waraanaa loluu haleeluu qofa. Haleeluu qofa. Dhaabni gaaffii siyaasaa deebisuudhaaf qaama siyaasaa akka dhaabaatti qaba. Sheekala kan irraanfatu. Gaaffii siyaasaa deebisuudhaaf qaama dhaabaa qaama dhaabaa qabaa jechuudha. Akka siyaasaatti gaaffii siyaasaa deebisuudhaaf akka dhaabaatti. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkuma taa'utti dhufee kanii
Ya akkasii kaayyoon keessa maan. Kaayyoo keenya waggaa amma kana booda dhufee namni nu gaafatu diina inni quba qabaadha. Diin. Kaayyoo keenya reemu kan nu gaafatu diina moo diina miti. Diina hin soba. Sobaayisi amma kee baruudhaaf keessaa si bubbuchuudhaaf karaa sobanii warra ammaatiin. Dhaabi jira dhaaba gaafadhu. Loltuudha miti gati loluu qofaa jechuudha. Qaama siyaasatu hojjeta waan siyaasaa. Akka dhaabaatti. Akka dhaabaatti deebiin hundumtu. Gaaffiin hundumtus. Kan kee waraanaa immoo lolu adeelu. Tooftaa barate sana. Tooftaa barate irra walitti naasuun. Waan waraanaa irra walitti naasuun walitti haasofnee xumuru. Ittiin hojjetaas jira argisiisaa jira. Kanaaf akkasitti baddaa ayyaanni irraa kun ergaa uummata Oromootiif diinaaf dabarsuu qaba. Akkasitti quba qabaadha. Ol! Ol! Hayyee sagantaan keenya ammallee akkuma itti fufetti jira. Haamilee keessaniif malee namatu waan jedha jechaa jira. Kallattiidhaan jaal eebbisaa soolan raagaa. Yoota hunda keessaa jiraadha naannoftee dhuftuu waggaattal tokko guyyaa yaadannoo wareegamtoota jaalawwan qabsoo jiyyaalee bilaabaatii afuraffaa gaaf 15 dungoo ibsinee ayyaaneffannaa nuti waboo jiyyaalee bilaabaatii afuraffaa gaaf 15 dungoo ibsinee ayyaaneffannaa hundi wabooni ji'oota hunda keessaa jiraadha naannoftee dhuftuu waggaattal tokko guyyaa yaadannoo wareegamtoota jaalawwan qabsoo ji'a eebbifaatii afuraffaa gaaf 15 dungoo ibsinee ayyaaneffannaa hundi wabooni ji'a eebbilaabaatii afuraffaa gaaf 15 dungoo ibsinee ayyaaneffannaa hundi wabooni yoomuu ni yaadannaa gootuwwan kufanii hojii isaanii baraanii akka jaatti laallatu kaafii guddaanii bilisummaa sabaaf laatan lubbuu isaanii akka jaatti laallatu kaafii guddaanii bilisummaa sabaaf laatan lubbuu isaanii yoomuu ni yaadannaa gootuwwan kufanii hojii isaanii kaaflee morma baraanii akka jaatti laallatu kaafii guddaanii bilisummaa sabaaf laatan lubbuu isaanii islaamaaf kiristaanaan osoo bayin gandaan mirga Oromoo falmuuf kan bakka hundaa daandii baanuuf saaquuf kan yaadan waan guddaa galanni maafadaa yoomuu ni yaadannaa guutuu kufanii isaanii baay'ee morma baraanii akka jaatti laallatu kaafii guddaanii bilisummaa sabaaf laatan lubbuu isaanii raawwii hojii qabsuuf yoo deeman dirqamaa hiika wareeganii dubbisaan gaamaa daandii baanuuf saaquuf kan yaadan waan guddaa daandii baanuuf saaquuf kan yaadan waan guddaa galanni maafadaa yoomuu ni yaadannaa gootuwwan kufanii hojii gaarii baafnee Ayyeen sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira.
Sagantaan keenya inni itti aanu haasaa bal'aa ebila 15 irratti ayyaanni kun kan eenyuuti? Maaliif akkamitti yaadatamuu qaba? Kan jedhuu fi qabsaa'ota maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiin dararamaa jiraniif mana hidhaa keessatti qabeenya itti dhabanii fi maatii isaanii itti dhabaniif ergaan ni darba. Karaa miseensa koree hojii raawwachiistuu ABO Jaal Qajeelaa Siraajiin taasifamaa kallattiidhaan haamileen gara waltajjiitti naaf affeertu. Guyyaan irraa guyyaa nuyi wareegamtoota qabsaa'ota Oromoo daangaa Oromiyaa eeguuf uummata Oromoo eeguuf wareegaman yaadannoo itti goonuufidha jechuudha. Haga jaala isa dirree irratti waliin lolluu nu biraa kufee sana yaadannuu akka sabaatti akka biyya Oromiyaatti guyyaa nu itti yaadannu ebila 15 kanaadha jechuudha. Egaa akka waraana bilisummaa Oromootti akka ABO'tti ebila 15 maaliif yaadannaa? Yaadannoo kana gochuun maaf barbaachise yoo jedhu waa hedduu walitti muuda dandeenya. Egaa biyyi tokko, sabni tokko, uummati tokko goota qaba. Goota jechuun kan aantummaa biyya isaatiif qabu, saba isaatiif qabu, sanaaf jecha faayidaa dhuunfaa isaa dhiisee, faayidaa dhuunfaa isaarra ejjetee, lubbuu tokkittii qabu biyya isaaf jecha wareegame sanaan maal jennee waamna? Goota jenneeti waamna jechuudha. Har'a guyyaa yaadannoo gootota Oromoo kan jennu kan Oromiyaa gadhaabuuf tokkummaa uummata Oromoo gidduutti biqilchuuf Oromoof jecha birmadummaa Oromiyaa tiksuudhaaf jecha kan itti yaadannu jechuudha. Egaa waa tokko ilaaluu dandeenya. Gootonni qabsoo Oromoof finiinsanii jechuudha. Yoo bara Minilik irraa kaafne ilaalle Oromiyaa kaabaa irratti ilmaan Walloo irraa kaafne amma aanoleef calanqootti yoo teenye ilaalle Oromummaa keenya dabarsinee hin kennine biyya keenya Oromiyaa harka alagaatti hin dhiibnu kolonii alagaa jalatti hin kubnu jedhanii falmatanii kaan harkirraa cite kaan harmirraa cite wareegama lubbuudha kaffalanii jechuudha. Guyyaan irraa wareegamtoota keenya dhimma Oromoof Oromiyaadhaaf du'an kan itti yaadannu ebila 15dha jechuudha. Itti dabaluun jaarraa 19ffaa keessa bara sirna Atsee Tewoodiroos irratti falmaa hadhaa gaggeessanii Oromoo keessa aadaa keenya bakkatti eeggachuu qabna. Duudhaa keenya bakkatti eeggachuu qaba. Afaan keenya tikfachuu qabna jedhanii harka alagaa jalaa ba'uudha qabna. Alagaa jalatti buluu hin qabnu jedhanii warra wareegaman sana yaadannaa jechuudha. Gara bara keenyaatti yoo dhumne kaaleessuma dhiyoo kana bara wayyaanee qeerroon meeqaaf meeqa kan daangaan Oromiyaa hin sarbamiini magaalaa guddoo Finfinneen hin sarbamiini jennee wal faana harka qullaa agaazii fuuldura dhaabbannee Finfinneen handhuura Oromiyaati, magaalaa guddoo Oromiyaati. Magaalaa Finfinnee gurguruu hadhaabbatu jennee qeerroo baay'ee nu biraati wareegamee nu warri raafnu immoo maal ta'an waraana bilisummaa Oromoo taane jechuudha. Maal jedhama? Ebila 15 kanaadha. Maaf ebilli 15 kuni murtaa'e yoo jenne jaallan hooggantoota qaqqaalii waraana bilisummaa Oromoo ta'an 10 ta'anii kan Oromiyaa bahaa keessa socho'aa turan 1980 keessa waraana bilisummaa Oromoof dirqama olaanaadhaaf miseensa waraana bilisummaa Oromoo waa barbaachuuf gara daangaatti osoo deemanii 10 ta'anii shiftaa Sumaalee Ziyaad Baaree jedhamu harka seenanii jechuudha.
Barasana quunnamtiin hin jiru. Teekinooloojiin akka ammaa hin guddanne. Fala waraanaaf kaa'uun immoo dirqama. Dhimma biyyaati. Paayileettiitu jira achi keessa. Hayyuu biyyooti jira. Beekaatu jira. Hoggantoota qaqqaalii nama 10 ta'anii harka bu'anii jechuudha. Akka carraa ta'ee namni harka diinaa isaanitti kufan jaallan qaqqaalii kana hiriirsee amantaan isaa musliima waan ta'eef warri amantaan keessan musliima taatan gar tokkotti gora isiniin ajjeesuu hin barbaadu. Warri immoo amantaan keessan kiristaana ta'e qofaatti ba'aa jedhee rashanuu barbaade jechuudha. Jaallan kun tokkummaa nu gidduutti gadhaabu. Oromiyaa kutaan akka hin qoodamneef, lagaan akka hin qoodamneef, amantaan akka hin qoodamneef lakkii Oromoo jennee baane amantaan kan dhuunfaati. Amantaadhaaf jennee hin gallu nutu walirratti dhumaa jedhanii hiriira isaanii jaallan sun fuuldura jaallan isaanii san dura bu'anii boolla tokkotti walirratti kan ta'anii wareegaman jechuudha. Egaa jaallan agartee itoo amantaan nun qoodin, itoo lagaan nun qoodin Oromummaa sana dhiiga isaaniin gadhaabaniiti darbanii jechuudha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo bara 1984 irraa kaasee guyyaa yaadannoo gootota Oromoo jedhee eebila 15 guyyaa isaan wareegaman sana sababeeffachuudhaan akka biyyaatti akka sabaatti uummanni Oromoo biyya keessa jiru biyya ambaa jiru eebila 15 akkasittiidhaan yaadanna jechuudha. Kanaaf nutis yaadachuutti jirra. Harragaa nuti waraana bilisummaa Oromooti. Dirreerra jirra. Jaallan kaayyoo isaanii galmaan ga'achuuf itti tattaafatanii kufan kan umura itti gochuu fi hidhannee dirree Oromiyaarra jirra jechuudha. Egaa as keessatti waa baay'ee arguutti jirra. Akka Oromootti hololli miidiyaa nun argu. Gamanumaan walaloo guyyaa kanaan wal fakkaatu akkasumas yaadannoo jaallaniin kan wal qabatu karaa jaal qindeessaatiin kan nuuf darbu ta'a aamileedhaan jaal qindeessaa gara waltajjiitti. Duraan dursee jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo biyya keessaa fi alaa jirtan akkasuma jaallan dirree qabsoo golee Oromiyaa keessaa faffacaatanii jirtan akkasumallee sabboontota Oromoo Oromummaa keessaniin yakkamtanii mana hidhaa impaayeraa keessatti dararamaa jirtan hundi keessan baga guyyaa gootota Oromoo eebila 15 kan bara 2026 nagaan geessanii isiniin jedha. Kanatti waa'ee guyyaa kana hundumti keessan guyyaa seena qabeessa guyyaa qaqqaaliiwwan keenya gootota keenya warra dhugaaf dhiigan itti yaadannu kaayyoo isaanii tarkaanfachiisnu akkasumallee kaayyoo isaanii galmaan ga'uuf irbuu itti haaromfannu akkasuma Oromoo keessatti ammoo gama amantii gosa lagaa fi gandaa fi kutaadhaan wal qoqqoodan jiru dhabamsiisuuf guyyaa itti ayyaana kana kabajnuudha jechuudha. Kanatti aansuudhaan walaloo gabaabduu tokko irra sinii buusa. Eeyyee yaadameeraa jedha. Eenyu akka yaadame maaltu akka yaadame immoo achuma keessaa hubattu jechuudha. Eeyyee yaadameeraa. Kolfaa fi taphni kee inni gaafa tolaa, onneef gammachuun kee inni gaafa lolaa, inni sirraa madduu afurri jaallummaa, jechi afaan keetiin nadhiin akka dammaa, eeyyee yaadameera eessa jira amma.
Seeqni ilkaan keetii gammachuu harkisu. Ilaalchi bareeda sirraa calaqqisu. Tarkaanfii miila kee diina rifaasisu. Arjummaa kee dachaan inni namaaf yaaddu. Garaan kee xiiqoftuun isheen dhugaa faaddu. Onnee kee xiiqoftuun kan dhugaa barbaaddu. Jechi afaan keetii akka dammaa mi'aawu. Yaadonni bilchaatoon gama keetiin ka'u. Obsaan murannoon kee inni gaafa rakkoo eeyyee yaadameera ni deema dura koo. Qaroo kee qaramtuun fagootti waa agartu. Inni sirraa jaaladhu haalonni kee martuu. Simboon namummaa kee inni yeroo dheeraa nan dhabeeffan malee nan obseeffan malee eeyyee yaadameera. Haalaaf amalli kee mi'aawu akka malee jagnummaa kee jabaan naaf ta'u dagalee. Hunda isaa yaadatee qalbiin koo cabeera. Fuula kee bareedas argaa isaa dhabeera. Natti yaadatame dabaree wal furee haalonni kee martuu adeemsi kee martuu yaadameera ture. Garuu yaadameera jettee adii dhufu yaaddee ija kee na arguu akkam yoo barbaadde. Hawwitu hawwiidha wal arguun hin jiru. Suneera uumati eenyutu hin jijjiiru. Goonni umuriin qabu silayyuu nan beeka. Sidhabus kaayyoo kee akka ijaan eega. Kaayyooti kufteef anis lubbuudhaan ani lafeen cabsaanii dhiigan cabsa. Egaa kaa sidhabus kaayyoo keettan obsa. Fooniin dhibamtullee yaadni kee na bira. Dhibee yaada keetii dhibameetiin jira. Kolfaa fi taphni kee erga na lagatee garaana haaritti galaana yaaddotti erga na darbatee. Haalaaf amalli kee mi'aawu akka malee jagnummaa kee jabaan naaf ta'u dagalee. Qoosaa fi taphni kee abdii natti horu dagachuu hin danda'u arras ta'ee boru. Siidaa kee siidessee kaa'atee garaanuu yaadamaa jiraatta dhugaadha baraanuu. Godaannin sammuu nyaatanii si fayyu. Na dura marmaartaa baratammayyuu eeyyeen dagatamtu dhugaadha barayyuu. Gaafatti yaadadhu waan fuudhuun dhaba waan an ta'u qaba. Akka waatti arguun akka waatti galchuu yaadan bakkee laba. Gaafatti yaadadhu ariitu namoo kan namni naan beekne keessa kootu boo'a. Baay'iseen of lola keessa kootu aara. Hin qabu gammachuu gaddatuu na nyaara. Saba kee jiraachuuf warroo jalaa baasuuf otuu buutee baatu na biraatii kurte garaan sin dagatu. Lakkaa'ee si yaadadha sekondii fi daqiiqaa gaafa si yaadadhu keessa kootu dhiigaa. Inni waliin naannamne rakkinni gannaaf bunaa gaafa waliin keessa turre gammoojjii lafa onaa. Rakkoo qabsoon qabdu hunda damdamachaa jabaadhu abshir waliin jechaa. Utubnee wal baafnee bu'aa bayii karaa gaafa waliin turre jiruuf mankaraaraa. Hunda isaa yaadadheen dagachuu dadhaba. Gaafa si yaadadhu qalbii kootu caba. Ani miidhamaan kee kunoo miidhameera. Haalonni kee martuu anaaf yaadameera. Walaloon kun jaallan koo qaqqaalii biyya isaanii Oromiyaa fi saba isaanii Oromoof dirree qabsoo haqaa irratti lubbuu isaanii laataniif yaadannoo naaf haa ta'u. Injifannoon uummata Oromoo. Ayiduree kaasee hanga qondaaltota sadarkaa gadiitti baga geessan isiniin jedha. Dhaabbattoota baqattoota biyya alaa Oromoo ta'anii kan cunqursaa alagaa baqatanii gara biyya hambaa jiran baga eebla 15 nagaan geessan isiniin jedha. Ergaa addaan qabu baga geessan baga isiniin jedha. Hayyee ammalleen akkasuma barsiisaa iccitiin haalli keessan baay'ee natti tolee bareedaadha. Waan tokko isiniin jedha nuun jechaa jira barsiisaa iccitii. Haamilee kanatti qoodha haamilee kanatti kaadha. Yaa akkam jirtu jaallan? Jirtu? Ijoolleen marii dhufaa jirtu? Oromoo sabni koo dhiiraa dhalaanii harka fuunee shamaa walii galaanii dargaggoof shamarran hawwan manguddoon bakka nuuf jiraatan jiruun waan guddoon
Baganuu jiraatan jiruunu angoddoo. Duula bobbaadhiidhaa meeqarraa hafnee galata waboo fi qeerroon as geenye.